Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu isaa akkanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhu hin dagatina. Biiftuu Oroo oduu wayitaa fi oduu ammee ilaa fi gurra uummataa ta'an akkasumas odeeffannoo soora gurraa yeroorraa yerootti yookaan guyyarraa guyyatti isin biraan ga'a. Akkasumas akka itti bohaartan isin affeeree jira affeerama sabiskiraaybii godhuudhaan gara maatii chaanaala kanaa dhufuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan odeeffannoo wayitaa argachuun itti bohara. Naannoo Oromiyaatti dargaggoonni hojjettoonni mootummaa daa'imman umriin isaanii leenjii waraanaatiif hin gahin dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaa fudhatamaa jiraachuu gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Gama mootummaatti immoo humni waraanaa 100,000 ta'u akka bade meeshaa waraanaa yookaan qawween 100,000 akka badee fi rasaasni miliyoona 40tti tilmaamamu akka bade guyyaa kaleessa isiniin gennee turre dabalata isaa qabna. Kasaaraa humna namaatii fi meeshaa waraanaa irratti dhaqqabe kana wal qabate mootummaan bilxiginnaa tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Tarkaanfiin inni fudhate maal akka ta'e isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal dura duubane akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Naannoo Oromiyaatti dargaggoonni hedduu fi namoonni garaagaraa dirqama leenjii loltummaatti geeffamaa jiraachuun gabaafamee jira. Leenjii loltummaatiif dargaggootaa fi akkasumas hojjettoota mootummaallee dabalatee fedhii isaanii malee humnoonni mootummaa namoota bakkoota garaagaraa irraa qabuudhaan dirqiidhaan gara leenjii waraanaatti geessaa kan turan ta'uu BBC'n maatii fi akkasumas jiraattota naannoo Oromiyaa waabeeffachuun gabaasee jira. Gochi dirqiidhaan dargaggootaa fi namoota biroollee dabalatee gara leenjii waraanaatti geessuu kun naannoo Oromiyaa fi naannoo magaalaa Finfinneettis bal'inaan raawwatamaa ture jechuudhaan BBC'n gabaasee jira. Yeroo dhiyoo as dargaggoota karaa fi geejjiba irraa humnaan fuudhuudhaan gara leenjii loltummaatti geeffamaa jiru kan jedhu komiin hedduun dhagahamaa ture jedhee jira BBC'n. Hojjettoota mootummaa dabalatee dargaggoonni karaa irraa humnaan qabamanii gara bakka leenjii waraanaa geeffamuuf mana kuusaa yookaan magaazana garaagaraa keessa kaa'amanii akka jiran BBC'n maatii namoota qabamanii fi akkasumas namoota dhimmicha sirriitti keessa beekan irraa odeeffadhe jedhee jira BBC'n. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan Ameerikallee gabaasa yeroo dhiyoo baaseen Itiyoophiyaan dargaggootaa fi akkasumas daa'imman umriin isaanii hin geenye humnaan qabuudhaan loltummaaf yookaan gargaarsa loltummaatiif itti fayyadamaa jirti jechuudhaan himatee ture. Itti dabaluunis ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Itiyoophiyaatti humnaan nama tokko bakka tokko qabanii bakka biraa geessuu ilaalchisee gabaasa bara 2025 baaseen mootummaan Itiyoophiyaa daa'imman seeraan ala leenjii loltummaatiif yookaan deeggarsa loltummaa akka kennaniif leenjisu dhaabuu qaba jechuudhaan gaafatee ture. Gara biraatiin immoo akkuma Itiyoophiyaatti naannolee Itiyoophiyaa keessa jiran hunda keessa Oromiyaa keessa qofatti dargaggeessa daa'imman umriin isaanii leenjii waraanaatiif hin gahinii fi hojjettoota mootummaatiif akkasumas qaamolee garaagaraa dirqama gara leenjii mooraa waraanaatti geessu maaliif jechuudhaan hawaasni Oromoo yeroo garaagaraatti gaafii kaasaa ture. Gochi dirqama dargaggoota daa'immanii fi akkasumas hojjettoota fi qaamolee biroo maaliif Oromiyaa qofa ilaallata kan jedhan hedduu turan. Ammas gochi kun itti fufee jira deebii hin arganne. Kun akkuma jirutti ta'e BBC'n gabaasa isaa irratti hojjetaa mootummaa tokko dirqamaan gara leenjii mooraa waraanaatti geessuuf qabame akka ragaatti dhiyeessee jira. Odeeffannoo kanas yoo dhiyeessu akkana jechuudhaan jalqabe badhaasaan jedha. Badhaasaa jechuun maqaa jijjiiramedha. Maqaa isa sirriitti miti. Godina Arsii Lixaatti hojjetaa mootummaa Haakima Looniiti. Sadaasa 14/2025 magaalaa Shaashamannee maatii isaa biraa ganamaan bahee dhimmaaf Adaamaa deeme. Achirraan bakka hojii deemuuf osoo jedhu geejjibarraa akkuma bu'een humnoota mootummaatiin qabamee jira. Ani hojjetaa mootummaati Haakima Loonitti gadi na dhiisaa jedhee itti wadwaatus dhagahuu didan. Qabanii achuma magaalaa Adaamaa keessatti kan argamu mana kuusaa dargaggoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufan keessatti walitti qabamanitti geessan. Erga achi geessanii booda badhaasan fira isaa Shaashamannee jiraatuuf meeseejii gabaabduu barreesseef. Kana booda jiraata magaalaa Shaashamannee kan maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne badhaasan akkamitti akka qabame BBC'f kan gabaase. Oduun itti aanu Oromiyaa keessatti obbolaa lamaan gidduutti dhukaasni haa dhaabbatu
gareen jedhu sochii isaa itti fufee jira. Sochiin garee kanaatti fi waamichi inni taasisaa jiru kana dura qaamota garaagaraa biratti yaada garaagaraatiif akkasumas gaafilee garaagaraa kaasaa ture. San booda heddumaan cal'ifamee ture. Har'as bifa haaraan waraanni waliin Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin akka xumuramuu fi waamichi sagaleen dhukaasa obbolaa jidduutti haa cal'isuu jedhu adeemsifamaa jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana waa hundaa ol nageenya barbaada kan jedhan namoonni duula kana adeemsisaa jiran. Kanaaf qaamonni Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran sagalee dhukaasaa callisiisuu qabu jedhaa jiru. Akkasumas rakkoon siyaasa Oromoo qawween osoo hin taane mariidhaan furamuu qaba jedhaa jiru. Qaamoleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran dursa sagalee dhukaasaa Oromiyaa keessatti callisiisuu irratti waliigaluu qabu. Achi booda dhimmoonni siyaasaa kanneen akka bilisummaa, walabummaa, hiree murteeffannaa, hidhannoo hiikkachuu, dimokiraasii fi kanneen biroo dhufuu danda'u jedhan. Yaada garee kanneenii irratti hundaa'uudhaan xiinxalaan siyaasaa tokko yaada nu kenneen rakkoo siyaasaa mariin furuun waan rakkoo hin qabne garuu rakkoo siyaasaa mariin kan furamu qaama rakkoo mariin furuutti amanu waliin mariin yoo gaggeeffamedha. Garuu mootummaan Itoophiyaa yookaan mootummaan Bilxiginnaa kan inni amanu afaan qawweetiin rakkoo furuudha. Kana malees mootummaan Bilxiginnaa Itoophiyaa keessatti nageenyi akka bu'u hin barbaadu. Uummata burjaajeessuu, jeequu, ajjeesuu akka siistama isaatitti fayyadamaa jira. Isaa kana raawwataa jiru eenyullee argaa jira. Kana osoo argane eenyu ta'aniitti isaan akkamitti ta'ee mootummaa Bilxiginnaa gara marii fiduu danda'u jechuudhaan gaafii kaa'ee jira. Oromoon nagaa barbaadan sirriidha. Waraanni hin barbaachisu. Uummanni Oromoo nagaa fedha. Garuu mariin araaraa dhugaa ta'e gaggeessuuf odoo hin taane muddamsuu uumame marii araaraa dahoo godhatuudhaan qabbaneessuu fi yeroo fudhatuudhaaf karoorfame jechuudhaan yaada isaan xumuree jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee, godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti yookaan immoo haala guutuu Oromiyaa keessatti jedhamuu danda'amu. Loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiruun loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu immoo madoodhaan adabuun hedduu booji'uu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa viidiyoo garee booji'amtoota tokko isin geennee turre. Har'as viidiyoo gabaabduu qabna. Isii tana laala. Akkuma viidiyoo kanarratti argitanitti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun loltoota mootummaa hedduu booji'uu itti fufee jira. Kunis lola adda waraanaa tokko irratti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee ture irratti loltoota booji'amanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo haala kanaan walitti qabuudhaan mirga isaanillee eegee seera idila addunyaa kan booji'amaa eeguudhaan yookaan immoo kabajuudhaan haala kanaan walitti qabee marii waliin gaggeessaa jira. Filannoo isaaniirratti hundaa'uudhaan mirgi isaanii kabajamee fi of durri isaanii filannoo isaaniitii fi jannoo isaanii irratti kan hundaa'u ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun kan bakka tokkooti. Bakkoota biroo garaagarattis haaluma wal fakkaatuun humnoonni waraana mootummaa hedduun booji'amanii jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatetti tibbana fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Sadaasa 17 irraa eegale godina Walloo bakkoota garaagaraatti aanaa baatettis akkasuma bakkoota garaagaraatti fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa kan jiru yoo ta'u guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 21/2025 aanaa baatee magaalaa xiqqoo Gareeroo jedhamtutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Magaalaatitti seenuudhaan haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 7 ol immoo madoodhaan akka adabe odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu aanaa Horroo Bulluqitti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaatii fi akkasumas kaabinootaa fi caasaalee mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa nu ga'etti ibsitee jirti. Kaleessa jechuun sadaasa 21/2025 aanaa Horroo Bulluq ganda Caabiraa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaatii fi kaabinoota mootummaa konkolaataa sirii F2 deemaa turte irratti hadheedhuudhaan raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madoodhaan adabuun konkolaattota lamaanuu hojiin alaa akka taasise odeeffannoon nu ga'e ibsee jira.
Haleellaa raawwatame kanaan bulchaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa kan ta'e Mirreessaa Fiixee Kuraa namni jedhamu madaa'uudhaan hospitaala galuulleen himamee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een isiniin geenna. Bakkoota lolaa fi haleellaan itti raawwate kanaan walqabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee gama mootummaatti haleellaa fi lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun mootummaan muddamsuu hamaa keessa galuun dhagahamee jira. Walumaa galatti lola Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun mootummaa irratti kasaaraan guddaan galmaa'u guyyaa kaleessaa isiniin geennee turre. Ooditii qaama bilisaatiin taasifamee ture jedhame irraa odeeffannoon nu gahe yookaan immoo ragaan waajjira Jeneraal Haacaaluu Shallamaa keessaa argame akka ibsetti lola naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiruun humni waraana mootummaa 100,000 baduu, meeshaalee waraanaa 100,000 baduu, rasaasni miliyoona 40 baduu ooditiin mirkaneessuu akkasumas ragaan waajjira Jeneraal Haacaaluu Shallamaatti argame mirkaneessee jira. Ooditii taasifameen ragaan waajjira Jeneraal Haacaaluu Shallamaatti argame zoonii giddu galaatti loltoonni mootummaa 23,000 kan badan, zoonii kibbaatti immoo loltoonni mootummaa 20,000 kan badan akkasumas kaan zoonii jedheen akka waamicha isaaniitti izzi jechuu ni dandeenya. Izzi dhihaatti loltoonni mootummaa 23,000 baduu akkasumas izzi kaaba dhihaa kan jedhamurra loltoonni mootummaa 24,000 baduun mirkanaa'ee jira. Ooditiin taasifame loltoonni kun badan jedhee haa gabaasu malee yookaan haa ifoomsu malee humni loltoota mootummaa 100,000 dhabaman kun lola irratti kan du'e kun kan madaa'e kun kan booji'ame akka ta'ee fi kun immoo fedha isaatiin dhaabbilee garaagaraatti kan harka kennatan ta'uu kan agarsiisudha. Walumaa galatti kasaaraan guddaan humna namaatii fi meeshaa waraanaa mootummaa bilxiginnaa irratti dhaqabe kun mootummaa bilxiginnaa akkaan baareeksee akkaan aarsee sadarkaa abdii kutannaa irra jiraachuu iccitiin keessoo isaaniitti baate immoo ibsitee jirti. Kasaaraa guddaa irra gahe kana kan baarage ammas kasaaraa biraa keessummeessuu irra jechuudhaan waraanni raayyaa ittisa biyyaa guutuu Oromiyaa keessa jiruu fi guutuu naannoo Amaaraa keessa jiru naannoo lamaanuu gadi dhiisuudhaan akka bahu ajajni dabaree jira. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa gadi dhiisee haa bahu ajaja jedhu dabruu erga dhaga'ee raayyaan ittisa biyyaa gara kaabaa nu geessuuf lola Tigraay fi lola Eertiraatitti nu naquuf jechuudhaan bakkoota garaagaraa irraa badaa jiraachuun odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa bahan ifoomsanii jiru. Keessattuu raayyaan ittisa biyyaa kibba lixa shaggar aanota garaagaraa keessa jiru gara waraana bilisummaa Oromoo seenaa jiraachuun dhagahamee jira. Aanaa Sooddoo Daachii, aanaa Tolee fi aanaa Qarsaa Maallimaa irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun kaaba biyyattiitti deemne Eertiraa fi Tigraayin lolurra asumatti hafuun wayya jechuudhaan akka filannootitti hedduun gara waraana bilisummaa Oromoo makamuun dhagahamee jira. Oduun inni itti aanu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti tibbana fufteedhaan humna haaraa leenjisuu itti fufee jira. Tibba kana haala adda ta'een humna waraana fufteedhaan eebbisaa kan jiru yoo ta'u torbaan tokko keessatti yeroo sadaffaaf eebbisee bobbaasee jira. Sadaasa 14, Sadaasa 17, Sadaasa 21 guyyaa kaleessaa jechuudha. Humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii garaagaraa leenjii loltummaatii fi akkasumas leenjii siyaasaa ga'umsaan yeroo dheeraaf kennaafii ture eebbisee bobbaasee jira. Haala kanaan humna isaa humna ga'umsa qabuudhaan mooraa isaa guutaa akka jiruu fi humna amma qabu kanaan hanga barbaade deemuu fi galma barbaade gahuu danda'a jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tajaajilli golgaa seeraa godaantota Soomaaliyaa Minisootaatti taasifamu akka dhaabbatu beeksisee jira. Doonaald Tiraamp tajaajilli golgaa seeraa godaantota lammiilee Soomaaliyaa Minisootaa keessa jiraataniif taasifamaa ture akka dhaabbatu beeksisee jira. Jimaata dabre kana kan beeksise yoo ta'u murteen kunis sagantaa baqattoota gara biyya isaanii dhufan xiqqeessuun gocha badii isaanii ittisuuf murteessadha jedhee jira. Doonaald Tiraamp karaa miidiyaa hawaasummaa isaa Truth Social irratti akka ibsetti tajaajila golgaa seeraa godaantota Soomaaliyaa Minisootaa dhaabuu koo ni beeksisa. Uummata yeroo miidhaa irra gahan argine jedhee jira. Tajaajilli irraa dhaabame jedhame kunis akka namni biyyaa hin ari'amneef balaa waraanaa, balaa uumamaa fi rakkoowwan ulfaatoo, rakkoowwan nageenyaa nama mudachuu malan irraa baraaruuf kan kennamuudha jedhamee jira. Kutaa walakkeessa dhiyaa Minisootaa uummata Somaalee baay'ee kan keessummeessite yoo ta'u akka galmeen koongirensii jedhutti namoonni dhuunfaa lammiilee Somaaliyaa 705 ta'an tajaajila kana akka argatan raggaasisaniiru. Ta'us iyyannoowwan hanga amajjii 31tti tilmaaman namoonni dhuunfaa
4,300 ta'an akka tajaajila haaraa kanaa fi ulaagaa waan hin guutiniif yeroon dheereffamuu ibsamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nu turaa.